دقيقة تكتنا الرافودان تبلا وجريك إبدا إن إساني بشموك وانا قافت أنا نقرور إبلا ما بتشانجل شيف خاشي وقسما أيري لت إيه أما اللي سقافته تيتي أما أما من بينا الدجاج قافت سوداني أما من زملك أمامي كما سدي في ديجة تشاجرو إيه كمرك دقيقة هكذا إذا سقافته كيف شابسنا ما قوة مالي قافة ما يسينو مالي إذن دلقتو دا نما بريقو أنا كمينا بيجانا اوكي هارا كبين يبقوا فتش dhugaa rabbi ijoolleen baay'ee antaniidha haayilii qabu ani garuu kaleessa kan naga'e saafiyyee maaseete galgala ijoollee wajjin walitti bilbillee muzammal hin qabamne jechaa jiru warri keessa beekan sanatti miidhaggan dhugaa rabbi hin qabamne ati yoomaa kennitaafuun jarri kun waan irratti bobba'an argaarta micoota akkatu rakkate bootaa qoy muzammilin qabamne bootaa goonaa fi kuma sadarki sin jenise tajira sin jedhan maa keessan guurtureeti dhugaa rabbi dhugaa sin jedha dhugaa rabbi keessan asitti waan hin raaf amma sadatti isinillee amma ga'e rakkoon hin jiru muzammilin qabamne kuma sadarki bootaa qudhuuf yennaa ani waan san shakkee deemee community mak jiddaa keessa nama dalagu bilbilee gaafadha لا كومينتي إكون بكيدا وانا دتي وجاجا فتى مني أما كانوا ده كومينتي في أنا يو بكنتني نبيك أجي كومينتي كيس أنا بكيدا وانا شيء كيس أما ستاتين قال لها لبو بيتا أنا نبرة مجرا ها إنه كاتي مالي جرا ما يوم عندك مالنا كم باف تمالي هذا ميرا مزمل هذا مو كيسايو ورا سفارات فوزي هذا بدو هذا مثلاً أديا أتشينكالو إنه شو ما يسينكالو أديا كلا Aku kata bakkaidaawan nas ijoolleetti bilbilee waggaa gaafan maasin dhumne jedhan bakka waan numaayyuu bakka intiniini muzammil bilaa itti murtaawa muzammil bakka maakamaa dhaqa ammatti bakka maakamaa irraa deddeebi'a waraqata qaba mahkamaa keessa kan deemu koo waraqata hin qabu hidhaa taa'ee maakamaa kana deddeebi'a laal waan si malama guuraniiti nini maal godhan birri malama guuranii muzammiliin baasan mana hidhaa keessa mana hidhaa keessa jechuun gaafa kaane maal jechuu edarre achitti ergineefi jechuu edarre amma taatee ittiin shamarran gowwa shamarran aqlii hin qabne taakka hannaa faarraa birrii guuraa jiran akkamitti rabbii jedhi afarsoon birrii isinirraa fuudhu jaalatu rooltu jaalala wal keessaa qaban ati hin beektu nama jara sadan keessa tokko jaalatte hannallee jaalallee nama tokkooti namni dhibbi lamaa fi wayya jirtan hara bannaa taachuu taaptaap godha hara dhugaa diiftinaa kennu didekko vaalariin diyoota anamma akkasiin jedhu mee atamma kuma sadi si gaafatan dubartii biraa dubartii soddomii shanii kana ka wali qaban kana tagartee mucaasan ittiin baafne yan kana kuma sadi irratti gaafa galmeessan keessa dhaqa birriin kudha ilaale obboleesso riyaala sooti haftaanii taatee kuma soddomii shan kana ati gowwaan ta'in birri dhibba lamaan sunuu yakka keessa si galchiti ati ammaa achi taafte hin kennin yoo jara jaalattellee dhiisi fakkaataran dhibbi lamaa deengatti ergite sunuyyuu waan gartee anjaarsota asii biyya kanaa wajjin jiru ati miskiina qulqulloodha warri safaaraallee si beekanii nama seera qabeessaan gartee waan dalagatu ati intalattiin ulfa jedhaan gargaaruudhaaf ergite garuu isin immoo ulfaa miti sobanituma kaardiin guutatanii bara miseenjara keessatti kolfaa wallaahi isirraa fudhatanii birri dhibba lama. Laa birri lama ndeeta miti saafi birri dhibba lama ana qallaalidha kan argadhu garuu immoo fincoosni dhugaa taatee ittiin qarqarramtee ana dhugaa waan qabataan qallaalidha. Kan argadhu kan jaatti argadhu waan caal jechuudha garuu mucayyoo sun oosobde dhugaa rabbii itti akkuma sobde kanatti itti afradun jedhaan. Ulfuma kana udah ishiin hin beekne. Sobdi inni ulfoota kan jiru abeebti.
ولفة قديمة اللي خلتون اللي جمرتني يا رب وارث نقول لك كجبة Ani waa'ee gandummaa kana takkittii irreen beeku jedhe dhugaa rabbii Oromoon tokko manatti fakkaata. Ammaa irraa kana Oromoon addaan akkana ol gooti jedheen beekani. Gizeen mijammaraa tokko irra dhufu kana dhugaa waaqasin jedhe kakadhee isinitti himaa. Duraan dursee nama qalu nama ol qalu mijammaraa gizee tan arge. Amma tokko irra argan dhufee jeesadii. Jeesadiin kana keessa Oromoo ol qaltuun argeen. Nuko olii gallee warra soddaa olirraa dhoo warra jennee tassaamna malee Oromoon ol nyaanna jedhee qanii tokkoon beekani dhugaa rabbii. Amma ani kajeru Anna. Kutatti wal qoodee inumaa wanni kun baratamuu bira as kutee namni dhuunfaa tokko gaafa waa balleeyse fiigee kutat gala kutatti isa baasuu baatu yoo gosatti gala ibidda balbalatti. Bobaa bananii fi jechuudha. Yoo dandahame namni dhugatti irratti hojjetamuu qabu warra waan badii akkanaa kana dalaguuf karaa isaan ittiin galii argatan san isaanii galii sirreessu taate warroota biyya alaa jiru warra namoota kana gartee isaan sappoorti godhu giiftiin haa ta'u keessanis haa ta'u warra ummata kana sappoorti godhu namni xiyyeeffannaa guddaa argachuu qabu kana namoota asaasa waan kanaa tahee jalqabbii waan kanaa tahee waan fokkotaa kana asirra gabbaase ummanni kunillee seeraaf akka dhiyaatu godhuun waan guddaadha. Inni biraa silaa balaan gizee dhuftee nama tokkoo miti hunda walitti qabataa amma gaafa gartee qaamni mootummaa waan kana gartee fudhatee ji'ee hanagaa ta'uu fi hanagaa hin ta'in illee walitti qabatee deemaani warri silaa biyya san jirulleen duraan irraa hafte amma yoo qaama mootummaa hagee jiru taate hunda xaragee fuudhaa jechuudha. Galaanni gaafa dhufee addaan hin laallatu waan ta'eef miskiinni dhugatti iddoo dararamu jira. Nama humaan beeynetu gartee iddoo dararamaa jira baga waan kanaan gad dhuftee jala hin hafin jechuun barbaada. Inni biraa dhaamsinan dabarsuu barbaadu baqataan kaayiroo keessa jirulleen namni as jiru ijoollee teenya dabalatee dubbachuu hin danda'anii seerri biyya kanaa ammaa taadha moor caalaa infoormeeshinii ni beekte jeetii yaada rakkoo asirra taa'ee aan dubbachuu hin dandeenye investigeet gootee baruu dandeessa hawaasni keenya keessa jira. Rakkataan baqataadha. Baqataan dhugatti juwaar keenya baqataan sheekkan biyya kanarra jirurraa eegalee irraan hidhamiin bultiin shayni hin hidhamin illee hin jiru dhugaa naa himee ofe. Waan kana akka hojii manatti nu qabadhu hadaraa hin dagatini imaana baqataan dhugatti rakkoo hamaa keessa takkaa amata kudhamee kan jiraana jirra amrii akka baranaa nagarree salaata masgiida geeffachuu dadhabne yoo mata duree irraa beellee na of kolchi dubbii tana nu jabaannaan kanis hin gahee galatoomii kanan jechuu barbaada bagaa gad dhuftanii Dr. Asli Fanis waan kana galatooma rabbi sinaa kabaju kabajama sa'aatii kanaan uummata keessan galatooma ulfaadha raajii Raajiin dubbataa raajiin haa dubbatu raajirra naannee gaafii qabaanii gaafii sana akka walitti qabee yoo raajiin gaafii qabaatee jawara walitti qabee akka nu deebisu barbaada. Galatoom raajii tuufi ijoollee wal tokko tokko naa barreessa.